دفتي باتي رمضان جيني والجالتني خولو ليس أوفي والقافتني. السلام عليكم وبليتيتيا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقى ربين جي رمضانا جالتمتو في خبجمتو تنانسيجي وبليتيتيا. ورا برنا خبر هدو. أودي سيمي جارسخي دميني أكمي. دميني نجا كبا أناتو نجا كم ملئ. مالي مالتاتي خير وخيراتي. برجع دميني نرتي فودين. سبب سني أصون هرارو غاستريك نقبي. ميدي سيمي غاستريك خمسي كابون سببني أنا بر مدينتيا. مال بلسي دياتي دوبا أنا خي سهر كني قبدمو. akka ajaa'ibaattiin harka keessaa qaba gaaf tokko nakaaseetiin yaada miina kiyya damiina taatee akkami jaartii takkaan teessaa dhugaa dubbachuuf jaartiin takka sitti xiqqaatti ammallee ta biraatii daadhuun jeen. Maalin jeen jetteessa meessi kiitii anaaf himi. Yaada miina kiyya maqaa guddaa damiina jedhamu kana baadhattee akkamitti jaartii takkaan teessaa namnilleen damiinni jaartii takka qabaa hoggaa dhagee maal siin ja'a jaartii biraatii daadhuun jeen. Rabbi dhabama si haa godhu amma fuula kiyya duraa bati. dhalaanis masaanuma tana jibbiti kolkolou rabbiinuu afur halaal nuu godhe isaan maafiraan hun dhifne qoy. assalaamu alaikum milishaa kiyya. waalaikum salaam. baga rabbiin jee ramadaanaatiin si gahe milishaa kiyya. baga rabbiin walumaanuu nu gahe. laal milishaa kiyya baatiin tun baatee araaramaatii jeetiin namaan itti balleesse hunda irra deemee dhiifama gaafachuu jira. duubaanaas dhiifama na gaafachuu dhufte. waan akkasiiti sababa milishaa takkootiin milishaa nagayaa hunda maqaa balleessuun wayii sirriidha. sirrii miti maali ati milishaa akka malee si miidhee jira. laal milishaan keessan tokko natti nan bifne kaballi inni na kabale kabalan sayini kabala san booda namaanii liqii irraa qabu hunda irraan fadheetiin kasaaree dukkaana hunda cufeen siin jaa. duuba ani maal na balleessitee dhiifama na gaafachuu barbaadde. sababa isaatti aareetiin footoo isaa dhabee ta'e harkadhee feesbuuk irra mataan si dhaabee milishaan nu fixee jee poosti godhe dhiifama na godhe yaabuu. dhiifama si godheetiin jira inni gama kabiinsi kabalee bitaadha moo mirga. gama mirgaati. amma laal nama liqii irraa qabdu hunda ni yaadataa deem. galatoomi milishaa kiyya. assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. haboomomoo. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. yaa haboomomoo baatiin ramadaanaa dhufte onnee qulqulluuniin soomanaa haboomomoodhaan dhiifama gaafadhaa jeetiin dhufe dhiifama naaf hin gootu. dhiifamaan si godha waan natti balleessite naa himi. isiniin hamadhe. yaa gurbaa hiriyaayyoo teete hamatta eenyu wajjin hamatte. Habo Sabiraa wajjin si hamadhe ganama anaa fi Habo Sabiraa hogguu buna dhugaa si hamachaa oollaa bar. yaa Abdulqaadir eegee micciire baatii fudhata akka guutuu na hamachaa baate amma baatiin dhufte dhiifama naan jetta. dhugaa dubbachuuf an si hamachuu barbaadeeti miti yoon isii hojii taa'ee sin hamanne Habo Sabiraa buna naaf hin qiccu bunuma dhuguu jechaan taa'ee isii hojii si hamachaa oola. maal faa jettanii na hamatta mee naa himi. Habo Sabiraa hedduu sirraa hin hafti ni beektaami. akka ajaa'ibaatti hin beeka. laal Habo Sabiraa hoggaa eestis godhuuf kaate akka miqqanyaa muuxannoo qabuu takkatti anaan mari'atti. yaa miqqanyaa haaya maal faa siin mari'atte. gaafa intalti ta'e tan Ameerikaa jirtu televezyiina sii bitte san Habo Sabiraa hedduu sitti hinaaftee gubattee na yaamtee arraan tana qaallittiin televezyiina bitattee garaa na gubdee bar naan jette. duba maal jetteen. yaa Habo Sabiraa ifaa sirraa hidhattee mitii hin jeen naan jette. duuba maalee dabilla aleek ifaa san irraa murii isiinis televezyiina san numan laallee jeen akkasitti ifaa sirraa murattee jechuu. yaa wasfe edaanuu ati haasidummaa qaama sirra fide yaa si baaqo. maaligaa haboomomoo nanan rabsinaagaa namni baatii ramadaanaa walitti araarama malee wali hin loluu bar. usmiqqanya alhamdulillah intalti tiyya guyyuma isin ifaan irraa murtan iffaa mataa kiyyaanaaf neete rabbi umrii haa dheeressu. yaa haboomomoo miqqanyaan ballotti nama baaftii bar intalti ta'e sababa nuti ifaa sirraa murreetti aartee onnattee ifaa mataa keetii siinee xeemii osoo beete nuti kana galataatu nuun mala ture ammallee rabbii miqqanyaa sin dhorkini. galanni kan rabbiiti mee naaf himi waan biraa maal na goota. gaaf takkaas na yaamtee qaallittii tanaan nagaya isii dhorkuu barbaadaa isii gammadu arkuun barbaaduu maaliin godhaa naan jettee naan mari'atte. duba maal jetteen. akkanaan jeen lukkuu bitadhuutii gibbii keessa gadhiisii lukkuun tee deemtee qushaasha isiin hartee walitti qabde haatee faffacaaftii hoggaas isiin gabbaatee lukkuu tee nurraa qabadhu siin jettii mitii hin jeen naan jette atiis ganaa waan yaa'ee itti gootuun harkatte hin qabadhu maal fiddaa jettaanii
yoo takkaa lama siin jette rifeensuma siisan qabdee asarkistee tumtee feeddeeytee aararraa baataan jeen. Si haalu qaasun jo ubo. Shayxaani si biratti malaayikaadhaani kolkolo. Barga anaa fi aboo saabira hoggaa walitti dhufne sheexaanaan achi taa'ii jennaan sheexaanni dabtaraa fi qalama qabatee taa'ee nurraa barata. Boo shayxaanni si bira malaayikaadhaami kolkolo. Osoo rabbiin dandeetii xurumbaa afuufanii qiyaamaa kaasuusan harka namaa kaa'e keessaafuu aboo saabira. Sababa sitti hinaafte qofaaf qaata nutti afuuftee takkaan nu gooteen siin jaa baguma rabbiin dandeetii akkasii nama harkan kaayini. Amma anaaf dhiifama naa gootee. Rabbiinuu dhiifama namaaf godha. Dhiifama isinii godhe. Amma bada wayitti deebita. Ani hin beekne si hamachuu kan hin dhiisu natti hin fakkaatu buna caalaa si hamachuutu suusii natti hee jira yoon si hamachuu dhiise mataa na dhukkuba laal gaafta taakkata isaa ganda biraa ooleetiin achuma buna dhugee kaniin buna dhugee jiru mataan na haa dhukkubu akkasitti gurbaa na bira jiru tokko wajjin si hamadhee mataan narraa fayye. Sanuu si hamachuun suusii natti taate jetta. Billaa aleek. Yaa habeeraa wajji taa'ee nama hamatu. Ati gogaraaf ishii ta'u uffadhu dhabamsi haa godhu. Jallo jalaleeshin dalagaan sii qaba billa aleek. Dalagaa maal boo? Duraan dursee jallo jalaleeshin congratulation akka dalagaa eegaltee dhageetiin jira. Dalagaan halkadhee dalaguu jalqabe taniin anuu jalqabuu kiyya quban qabaanne eessaa dhageesse billa aleek. Aoo akka diijee taatee aruuza adda addaa irratti yaamamtee maallaqaan dalagaa jirtu dhagaheetiin jira amma dalagaan sii qaba. Aboo mee tasgabbaayi diijee duus siin jaamu jaallo juus siin jaan wal sirraan dhayini. Aoo jaallo juus naan jaan anuu shakkeetiin irra deebi'ee gaafadhee mirkaneeffadhe. Jaallo jalaleeshin diijee tahee siin jaanimi. Informationni kun dhaqqabee jira maali ati hin taane jetta. Bakka dhiisii naaf galte nama moo ilma namaa kana harta akkatti jalaan baatu kam bikkitti na harkan kabiraa wanni si himan kabiraa khayru wa khayraati nama moo maali eessatti si harkan. Anaa halkuu mana hadraatii dibbeetumaa bulu na harkaniiti informationa garagalchanii jaaloon diijee tahee siin jaan khayru wa khayraati nama moo. Ati maaliin tahee jetteeti halkuu mana hadraatii dibbeetumaa bultaa kolkolow. Dubbiin akka ati yaadduu miti obboleessa kiyya an jaalalaa tokkas na godhaa jira. Maal jechuudha jaalalaa hadraa moo? Lakki duuba jaalala maali billaa aleek. Aoo intala warri isaanii hadraa qabu jaaladheetiin isuma laaluuf jecha halkuu mana isaaniitii dibbeetumaa bula kuno. Jabduuf si qabate gaa tunsumarratti haa ooltu kolkolow. Meetaa innirra laalini jaalaltii falagoytaati mootiidha gabra gootii bar jaalaltii. Hayaa gaa dibbee yadalootti godhii qaceellatumi. Sanuu bar dibbeen tumaa bulu san tiyyuma. Maaltu tee godhe? Sangaan gaafaan su'uudii deemu asit dhiisee deeme sanni beeytaami. Eenyu yaadadha haadaraa naa eegaa jettee nama bira dhiifattee deemte sanimi. Warri hadaraa jee bira dhiifadhe amata shan tumanii ittiin qotatanii ergas qalatanii foon isaa nyaatanii halluu isaallee dibbee ittiin tolchanii kunoo mana hadaraa geessanii kananiif. Akka isa ta'e ati akkamii beekte? Asxaa qaba asxaa sadiin hin beeke. Haaya gaa jaalalaa fi milishaan bikkatti nama qaban hin beekamuu jaani bikka malee qabamtee rabbi si haa gargaaru. Ati sirraa wayyaa dhaamee nagayetti dibbee saniin dhadhaa dibee aduu haayuu deema. Haaya gaa hanga intala harkattuu dibbee qaceellotumi. Boo arroo maal taatee afaan dhaabbee teessa gaa eenyuuf si aarse? Aboomee na dhiisi jaartii xiyyaatu jireenya na dukkaneesse. Maal jechuudha gaa jireenya na dukkaneessitee yoggaa jettu? Maashoo xiyyaatu natti aaree sokke. Maali maashoon tee gaaza fixatte moo? Maashoon tiyya osoo nani jiruu fi akkami gaaza fixatti gaazni isii jaalala kiyyaa bar. Maaliin tahee jettee sokkite? Namuu jaartii isaa faarsee faaruu qarxam godhee sooshaal miidiyaa irra poost godhee tiktok liiv hunda hojii seenaa ati yoo maaliif poost nan goone maali na qaanfattamoo naan jette lakki sitti hin qaanfadhu jaalaltii jaarsaa jaartii lafumatti bareeddi sin godhuun jeen akkasitti aartee kutte. Ati dhugaa jetteen jaalaltii jaarsaa jaartii lafumatti bareeddi gaafa jaartii ta'e sooshaal miidiyaa irra baaftee namni beeke namni ammaa hullaal namaaf hin rafu shira isin xaxeeti gargar isin baasa. Tanaan sin jaami anaa fi maashooti yeedduu namaa miti qilleensi nu akka seenuun barbaadu. Sooshaal miidiyaan dirree oduutii fi qoosaatii jettuuni. Ammaan duraas sa'aatii na qaanfattaayii sooshaal miidiyaa irratti maaliif poost nan goonee naan jette lakki akkasii miti habiibtiitii yaa'an jeen
an sooshaal miidiyaa irratti qoosaa qofaan poosti godhaa ati naaf qoosaa miti hin jeen. Deebisa ajaa'ibaa kana ta'eef jaalalti jaarsaa jaartii sooshaal miidiyaa irratti miti manuma keessa bareeddi. Akkana kunoo maashoon manuma keessa ibsuu qabdi. Silaayis maashoon manuma keessa ibsitii bar amma dafii maashoo ta'e osoo gaasa fixanne galfadhu.